Maqaan keenyudha. Gistiin jedhama. Mee maal dhugaa baata? Biraaziliin koo lola cimaa faana ulfaataa ture. Achuma keessatti Waaqayyo gargaaree har'aan gahe. Baay'een biraa dhumanii baay'een biraa du'aniiru. Inni garuu jiraatee har'a gahe. Har'a naadawwalni kan biraa du'an jiru ollaama keenya ijoollee baay'ee jiru. Nummoo mimmaan baay'eef boocha baay'ee dabarsaa turre. Bakka hin jiraata yaanne. Waaqayyo garuu jiraachisee anas agarsiisee maatii koos agarsiisee har'aan gaheera. Kanaafis sabni Waaqayyo akkasii naa galateeffatan Galateeffadhaaf hagam bareechaa jirtan. Obboleessi kee, haadhi kee, abbaan kee iddoo garaa garaa jiran Waaqayyo lubbuu isaanii haa hambisu. Amma baay'ee biraa dhume inni garuu hin hafe. Baay'een biraa dhuman ijoolleen tan beeku goddanyaa isa sikkinnaan haasaanu jarina bukkee du'aniiru beekkadee yeroo baay'ee daawwalee natti himaa ture amaaraa killii ture haala ulfaataadha bakka inaaf ennee yaanus innis amma wanaa jireenyi koo abjuu natti fakkaata naan jedha yeroo naa daawwalu numatti illee ana mataa kootti illee abjuu natti fakkaata bakka waa'ee isaatiif himimmaan baay'ee fi kadhadhummaa baay'een dabarse bakka baay'een dhiphadha yoon hojii dhaqee nan bu'a yoon gale nan bu'a halkan ka'e nan bu'a dhugaadha waaqayyo himimmaan koo dhaga'e kadhannaa koo dhaga'e har'aan isaatiif waaqayyoon nan galateeffadha. Waktu siatis galateeffadha. Omiin maal siin jedhe waan siin jedhe maal qaba? Qaamaan si bukkee dhaabbadhee dhugaa bahuu baadhullee gargaarsa mana Waaqayyoof jedhee birrii 2,000 natti ergee jiraan. Ani qaamaan si biran jiru garuu harka duwwaa dhugaan baatu jedhee birrii 2,000 ergee daraa dhugaa naa bahi nan hafe jedhe. Hafuun qorsaa minii. Ante fejira? Ani moo torbee darbe baay'inaan dhukkubee ture. Okay. As dhufee sanyoon qabame naguma qursi ijoollee wajjin nyaadhe garuu sanyoo naannoo sa'aatii 2 qabame. Okay. Utuma hojii hojjedhu kanaan koo keessa garaa gosa deemee na nyaata bakka ofuman dadhabee sa'aatii 6 wayirra mawucaan akka nan bahe sanyoo kaasee bakka amma jimaatti nagaan koo jeeqamaadha yoo rafee riba qabu nan nyaadha yoon jedhe nan nyaachisu bakka garaa gosa deemee na nyaata na gangalataa bakka baay'ee caannaqamaa ture. Natti cimeenaan mana yaalaan deemudhee jimaata isaanii asiin dhufeennaan isaanii warri isin dhukkubu kottaa isinii kadhannaa jedhanii turan dhufee gaafan jedhu ol baadheen asitti nuu kadhatanii fayyeen nagaan ta'e footoo keetu nama harkadha Waaqayyo harkaa busa'eenaa kadhatanii sa'aatii sana kaasee rimni koos nagaan koos nan nyaadhes akka namaattis rafee nan buleessa kanaafis Waaqayyoon na galateeffadhaan jedha. Gooftaan koo si haa eebbisu eebbifamii nama galtaa ta'ee fi Waaqayyo bara keenya kee eebbisu akka si haa eebbisu. Jalatamira